kan jaalatu akka hedduu ta'e nutti agarsiisaa jirtani. Namni gaafuma rakkate qofaa miti kana madheessu gaafa gammachuutillee namni nama ni dheessaa garuu isin nu waliin jirtanii jabaadhaa jecha jirtanii hedduu galatoomaa. Rabbi dingatatti isin haa gammachiisu hamtuu isin irraa qabu keerii isinitti haa qabu uummata keenya jaalalaaf kabajaa nuuf kennitaniif Rabbi isiniif haa kennu. Dhugaa dubbachuudhaaf jecha isiniif hin qabne ijoollee Oromoo akkuma beektanitti haayilaarraa waa'ee sabarratti hojjechuu karakkateef sagalee ta'uu malee hojii mataa keenya tokko jennee kan eegalle yeroo duraatiif arra ganaa beeksisa eegallee ganaa ammallee hin xumurre kuni amma eegallee malee ganaadha wanti waan guddaadhaan ganaa yeroo torbaan lameewwanta akkanaa keessa ni dhufna. Garuu simannaan isin nuuf gootan mooraalii qabaanna isin galee just nuti ummatuma Oromoo kana waliin malee habashaa wayii nun deeggartu habashaa wayiidhaaf waan kana beeksaan jiru ilma Oromootii fi kanaaf Oromoo wal guddisuu qabdi wal bira dhaabbachuu qabdi. Just yoo isin nu bira hin dhaabbanne namni biraa nu bira dhaabbachuu hin danda'u. Isinumaan jaalatamna yoo kufnes isinumaan kufna yoo kaanes isinumaan kaana Rabbii gaditti jechuu. Kanaafu isinimmoo akkanatti yoo nu jajjabeessitan hedduu nu gammachuu qabna. Osuma waan kanarratti waan fedhe galteehu gammachuu guddaa qabna jechuu. Kanumaa fi simannaa keessan hedduu jaalannee jirra galatoomaa. Ibsaa waan itti daatu yoo qabaatte illee itti da'uu dandeessa. Carraasiif kanna. Warri gastiitillee carraa isiniif kennina. Waan dubbatteerta. Nuti ilaalati naasumaan Itoophiyaa rasaa kana namatti rafaa jira. Wanni dubbatamu hin jiru guyyama san hojiidhaan gadi dhufuudha guyyaa torbee takka hin geenne keessatti guyyaa san waan mara argitanii akkuma sagalee keessaniif jajjabinna keessanii nu bira dhaabbataa turtan ammallee borillee akka nu waliin jirtan inshaallah abdii isinirraa qabna. Waan kana akka isaan nu filatanii ambasaadarummaa kana nu filatanitti galmaanis akka geennuuf hojii bareeda hojjennee isaanis gammachiifnee teennallee akka gammannu waliin akka gammannu abdii qabna. Kanaafuu guyyama san nu eegaa waan irra hafee fi akkaataa waan kanaa hojii waan kanaa baay'ina isaa maal akka ta'ee fi maaltu akka ta'uu qabu sab keessa isaa bal'inaan isin ibsina jedha. Nu eegaa usaan jechuun waana kasan inshaallah rabbi nama sanunaa jedhu qeerira turaa bakka mabuush Ishii deemra fi rakkoon jiru galatoomii hirribaa si kaasuu kiyyatti immoo dhiifamaa waan raftee natti fakkaane ture. Innaa gaayis dhageeffadha. Akkuma beektanitti ibsaa fi daantanii hirribaatti bilbilee kaasee nama bira jira ammallee akkasuma itti aansuudhaan immoo hundi keessanuu galatoomaa wallahi jecha isin hin qabnu warabbal. Innaa Oromoo akka amma gisee laayivii cufu istoorii kiyyarra suuraan ni jira anillee just amma suuraan profaayilaa ni jijjiiradha. Nu hundi keenya waliin haa jijjiirannu warri nu jaalattan jechuu. Nuuf beeksisa nuuf godhaa akkuma geemii beelamaa beeksistan sanitti kunilleen akkasuma waan ta'eef nuuf beeksisa nuuf godhaa please. Innaa በጣም ነው የምንወዳችሁ. I love you so much. Dhuftanii akka nu jajjabeessuu keessaniif wallahi galatooma. Hedduu gammadee wallahi just hedduu yeroo hedduulee na gammachiistanii beektan Oromoo ግን amma hedduu na gammachiistan ammallee galatooma du'aa isinii godha. Warri gastii waan dubbattoonni qabaatan carraa isiniif kennaa akkasii mana cufa. Dubbadha. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جبت عمكوش؟ إلو قلت ومبالي سكو جرى والله الحمد لله رب العالمين.
Akkasii sistarii ta'e jiruutillee si gammanne maashaallah jajjabaadhu siin jenna garaa jaayee. Ayyee bareedduuti jira. Gammachuun ta'e gammachuutiin. Ayyaa dhufu galatoomii. Namni biraa warri dubbachuu barbaadan carraa isiniif kennaa ba'uuf deema laayif irraan nyaataaf ni Maakosh. Ooy. Guddaa si jaalladha. Baay'ee si jaalladha. Akkam jedhee si ibsuu hin danda'u. Baay'ee gammadee jira. Baay'ee isinii gammadee jira. Dhugaa dubbachuuf taanaani akka addaatti isinii gammadee jira. Qaqqaaliiwwan keenya yeroo dhiyootti immoo akkas nu baatan abdii qabna. So kanaafiyyuu baay'ee tokko isinii gammadeera. Ammallee haga dhumaatti rabbisi waliin haa ta'uun jedha. Galatoomii bareedduuti jira. Hayyee. Galatooma hundi keessan. Hayyee maakishaa carraa gaarii isiniif haa ta'u nutillee gammachuuttis gaddattis yeroo hunda isin duuba jirraa abshiraa. Galatooma. Baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa. Fuulduratti malli keessan. Fooloo deebistee lubbuu. Wayii ooy. Achumaan illee fooloon adeemsi guyyaa hedduu garuu sitti ergadhaan deebiste. Fooloodhaa fi bilisee. Biliseef Sabboontuu. Okay. Taate ayyee biliseeti. Thank you. Galatoom. Naa deebistee maakishaa. Bar namni hundi wal fakkaatee bar eenyati. Sabboontuu aseet bira kan jirtu. Hayyee sabboontu tiyya kunoo si deebise. Hayyee galatoom. Carraa gaarii. Hayyee bareeddu tiyya. Hello, welcome. أهلا وسهلا كيف حالك؟ اليوم شنو هذا؟ ما نوين ويسبنا يعني بوست مربوط. Hojii yeroo duraatiif beeksisaa aappii kanaan walii mallatteessuu deemna. Torbaan lameen kana keessatti kanuma uummanni kuni mee nu simatamoo hojii kanarratti nu jajjabeessaa haayilaayitii isaa gadhiisne jechuudha. Buufannaa mitiidha. Ganaa tartiibaan isin garsiisna waa hundaa'u amma simannaan akkam fakkaataa laalaa jirra bara. Itti seennamooti seennu laalaa jirra. Itti duudaa achi keessa oolla. Inchi beella. Giiftii qaba giiftii itti nu godhaa gara itti xiqqeessaati. Giiftii? Waan madaalawaa ta'een still itti namni Itoophiyaa jirus namni bika hunda jirullee itti hirmaasuu danda'a. Waa hundaa'u tartiibaan isiniif keenyaa illuu galatoome obboleessa koo ati gisee hundaa'u nu bira jirta. Itti seenaa inoofna rakkina takka hin jiru. Galatoome wallaahi. Amma baay'ee bitaafi anam ol seenaa wala wajjin hin turre soorii yeroo biraa yeroo beeksitu inshaallah waliin beeksifna. Taate bakka ayyaana ba'uuf waa nyaachuu baaf. Guyyaa itti godhe akkasii wal ga'anii namni martuu irratti wanti hirmaatu. Taate illuu galatoome obboleessa hundumni. Okay, maatii anillee reefi fanaa ta'a iluun dubbannaan dura waan ifanaan taaneef hin callise haa ta'u hundaanuu sin faana jirra sa'amaas gaariis nu faana jirtu waan ta'eef jechuu barbaada dhugaa dubbachuuf immoo akkanatti dhuftanii tokkummaa kana ibsuuf hedduun sin ajaa'ibsiifadhaan jedha waan hafe immoo baay'inaan haasa'ameera galatoomaa isiniin jedha faamilii maakii. Galatoome atilleen abdii namni dubbannee ni jira hundi dubbattanii biiftuu. Haseet dubbattee jirti ishee hedduulleen haasoftu. Namni dubbatu barbaadamu miti kaasaa dubbadhaa mana cufuuf deemaa ba'uu fi uummata koo. Haaloo bakka jesti namni dubbatu hin jiru na fakkaata. Galatoomaa waan dhuftaniif hundi keessanuu ulfaadhaa waan nu ulfeessitaniif kabajamaa hundi keessanuu wallaahi Oromoo manam nagar qaalii leenyam isiniif jecha isiniif hin qabu. Kuni just namni lama osoo si waliin jira inkwaan nama dila kanaa miti namni lama go ahead maakii isin waliin jira jechuun hingaa wallaahi nama sammuu qabuuf namni tokko jabaadhu jeenni gaaf sinigalee inkwaan heddumina kanaan dhuftaniiti miti
Annin beeka abdiin qaba akkana jabeestan illee nin beeka ilmaan ayyaa garuu isin laaluun gis takka bareedaadha jechumaaf dhufne galatooma nageetti bula nagaan naa jiraadha hundi keessanuu wal agarraaya. Akushaa nagaan nuu guddiyatillee baay'ee si jaaladhaa baay'een si kabaja haadhoo koo. Hayyee kiyya. Hayyee bareedduti. Ish haseet naa jiraadhu bilisee abdii sabboontuu warri gasteera dhuftanii nu jabeestan warri koomantii gootanii nu jabeestan hundi keessanuu warri piroofaayila jaalalaaf kabajaan godhattan galatoomaa ulfaadha. Nagaatti tura.